walumaa galatti inni si fuudhuu barbaada. Haadha manaa fi abbaa manaa akka taatan barbaada. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أن تطلع فرصة تحية جرت بقى اسم جرت لكن هاجرات قبل أن تطلع فرصة تحية قبل الجمعة رمضان الدنيا لما الحمد لله رب العالمين. ولو تران دوزي ورا كان على راساتي مجمرة ما عندنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أن تطلع فرصة نجير يفتح من الشبكة جدا سلام تنتهي نتأوني ركعتين سمراء السنين رمضان mubarak bagai kegiatan kambarana kambarah hegere sini atau sini kita kalau gitu ini kan video nanti di sini hinjene atak no ya lembar satu juga ramadan itu kami almuhim mau magalan kau contoh tak bertutur tak iya soman gana masubin aduh karena kayak semal tu sintesis jadi na mau magalan ni namni mana manang kami malang kau ada ni mau magalan mana lete no mama mana anu iya jenis wow itu pa format oi berbadu dulu rakat Israki bulchaler bakase video so rib ni ganama ko intola tani pura wadanan almuhim doai to godu chira ya ta to chira almuhim selle doai bira dabada akko mai sini jere khare video wi warabe ture kam jotto ta foto to ki ana mukhtar to warabe ture chira wae yalle wae darar tule la chise irratti ammo wae wonni kun chira mo kabahan kun tifu ka kana raje wal magalani namoota hedduutu ammoo keessaan illee naa bilbilee maashaallah wanni sun sirriidha roozaan nama hundaan oliitii fi taasisan jedhee dhugaa feenaan kan akkasumas seene na bira dhaabatanii na jajjabeessanii kanaaf ammoo kabajamtoota fardamtoota biyyaadha ammoo deeggara isaanii osoo ooleen buliin jechuudha ganama osoo dhiidhaa osoo aduullee nagasfara walitti hin bahin roozaallee ramadaana hadha ilma kaasee dinqee kootumee ajaa'ibtu si barbaada wadhimma dhuunfaati jedheeni bulchaa wajjin itti bilbilee waan kana ufumaa itti madhaa kalee amma muktaarna turraa waattuu dubbatee akka manguddummaatitti maal jedheemi anammoo michayoo keessa wal beeyna roozannallee beeytee kun muktaariin beeytu sana kun bulchaa beeytu sana keessa beeytu waan ta'eef tolellee na jettu didduus ufumaa itti haasawwa jechu maati dhufee silaa namuma itti ergatanii osoo nama biraa taate kanaaf ammoo lamaan jidduu nama seesin bakkaadha waan hunduu hiriyaadha walumaa galaan waa hundaafuu yoo tolellee na jette yoo dhiiftellee ufumaa itti dhaqachuudhaaf waamee dhufe walumaa galaanii wanni jedhuun ammoo takkuma lamarfa yoo naa eeyyamte warra keessa dhaqaxa sallallahu alaihi wasallam ni kana hidhaniituma ammumaan ramadaana kana kophaa soomuu dabbalee kiyyan ulfaatu baddaraatee kaanii soomuun kanaaf naa eeyyamii akkana dhugaa bultiif barbaadaadhaanii isiilleen akka dhugaan nama bultiif nama barbaadu ta'e hin beektu durumarraa jechuudha yeroo baay'ee daraartuu wallollee badiin tapha daraartuu taate isiin nama beekte akka waatti malleessa nama kamtu bakki namaatti bakka hin taban hin beektu san jechuun ammoo isiin naaf hin eeyyamtii osoo hin ta'in jechuudha yookaan nama qabaachuun mala waan jedhee deebiin deebi'amu hin beekamu asumarraan ammoo yoo ta'u diddellee bakka biraa ta'u kalanna carraan hedduu jira inni mokkoranna garuu ammoo isiin namni waa filata horiiyyuu yeroo gabaa bahee horii manaa jedhee gaalee filatan wanti manaa ta'e finaantoon jira saniif almuhim walumaa galaan isiin sirriitti filannoo tokkoffaarra argamtee kanaaf immoo isiillee waamnee isiillee inshaallah yeroo muraasota booda sa'aatii muraasota booda asiin geetti gaaddisuma jala teennee baay'ina yoo waan dhufte iyyuu yookaan illee teenneetuma eeguu silaalee namni waa eeguu kaa abbaa kayitta jabeetu waan aduun miidhe malee amma inni uduu galgala illee taa'u waan hedduutu fakkaatu ni fakkaatu takkatti ni fakkaatu laafuma wantoota dhootu kenna akka ishillee hin darbine fi sultaanii ta'uu ni المهم kabajamtoota fardamtoota kiyyaa qophii keenya gad muraan wajjin turaan affeerra kooti du'aayi teessanii nu bira dhaabadhaa assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh baay okay kabajamtoota fardamtoota kiyyaa boonuma akka warqite jechuudha sultaalee dhuftee jirti iddoo jirreetti hellee eegaarra dhaabannee tuma eenaanis dhaabannee tuma eenaa iddoon kaa bakkatti ta'anii ajaa nu teessuuf turre hin jirru obboleessi kiyya ramadaana المهم انا فمو تشكا كده اذا ما يسولين ما كان فتره هذيك فتره دي تمدين سرنا بيت ولا درما ونسوي جنده بدي سرنا بيت يرو نمني حاجه دوفاتي وان بكن نما جبا سيمبوسي سن ادم دبتا لتا يرو مراستا يرو براتي واحد سيقبلوا دين انا فمو المهم ما مسين فاجي بتاعك مرون فاطره اكسي فرتي غاري سنجنا غار دبتا Baga soomillee maan baga sinungee jenne durallee jenne ramallee deebinee jenne. Walumaanuu baga sinungee akkamire? Wallahi. Bulchaa.
ما شاء الله. أيوة. يروما فقط. يلا متى واي تكبرت كده خليه تدخل فاتايو. خلينا الفارم. Garuu qalee anamma oo qixxee ribaan kanuu Dabarsinetta. sa'aadaa bira lulluuqqadhe qixxee ribaan dabarseedhe. Alhamdulillah mishii kaafata kanatti waggaa. Okay, Rosie, video illee waraabaa irra beekta. Akkuma waraabuuf eegallee itti video inni waraabaa irra ka video inni waraabaa irra fi dhimma dhuunfaatiif si barbaannee dhimmi dhuunfatee anaaf si jidduu yookaan anaaf bulchaan waaqa sadii nama dhaabatu kana jidduu akkasumaraallee sadiin keessa walitti deebiinaa jechuun kan waan silaa yaadamu yoo akka hiriyooma illee taanaa waan silaa yaade tokko siinillee ni mari'adha jedhee yaada. Rakkoon qabu waan barbaadde yoo nama mari'attan dirqamaa miti nuti gaddaaf gammachuu waan bira dhaabbachuu waan jiru isaa addaan qoodanna. Akkasii inshaallah rabbi gahee yaa godhu gaddaaf hin dhufne beekta gammachuu dhufne. Rabbi gammachuu ta'e osoo dhaabadhuu beekta olii gad zozzooruu dhiisee takkatti mammoo waan dhufeef keessa bu'aa. Akkuma argitu anaaf daraartuu yeroo hedduu biyya namaatiif akkuma fuudhe irraa haara'u akkuma fuudheen waa mashaakila xixiqqoo takka keessa maqaa isheetiif seenee yeroo baay'ee hidhamee illee biyya namaatiif illee faana walumaan gallee walumaa galaan gisee hedduu isima waa baballeessaa arga. Mootummaallee gidduu baay'ee yeroo baay'ee gidduu hedduu dubbattee yeroo baay'ee ofirraayyuu hiikaa jedhee anuma hiikee faana tanuma takkattii naan jedha. Barboonni kana sitti maaruu atillee beekta akkuma isin jedhe nu gidduu citee hin jirtu. Karaa ijaartiitti jallee taatu waan kana baruu qabda atillee jedheeti. Oo maali jette ijaartiitti jallee malee? Ijaartiitti yes taatu kaa. Eentu daraartuun kaa. Daraartuun waan kana baruu qabda hiriyyoomaa fi waa hundallee nama waa hunda kiyялlee beeku. Almuun walumaa galaan osoo akkana jennu micayyoo amaayii kanallee balleessaa xiqqoo wayii balleessiteetu ufumaan osoma anillee lolinii volkaatee kuttee ramadaana mi'a lamaaf deemtu walumaa galaan akkuma taphaati jechuudha. Akkasitti bilbilee waan tokko godhee deebii jedhee kadhee rabbi jedhi kootu didde feetu lafarraa kunoo kootu gabbarii na fuudhii warra kenna sargii godhii ammarraa jettee. Maa wala gabbarteen fuudhee Sandii si amma tarisee dura ala fuudhee jechuudha. Amma immoo warra biraa gabbaas. Dura ablaa si godha jedheen illee ablaa kaa warra keessa ni gasi baasan jenneen. dirqama kaafnaa godhuu fi Warra keessa ni gasi baasan jenneen kaablaa manumatti goonee bakkooyitti fakkeenyaaf adamama keessa kumaanuma bisiin manaa baanee jaartiidha wayii warra keessa dhaqee galaa si kadha jedheen. Hafi lama sana kaagawtuuf mana isaaniitti hogootiif illee mara qaban. Lala akkasii miti nasi mara gadi seera akkasii isiin akka inni isiin isiin aruusaa gana tokko irratti warra waa hundaan kootu na kadhuu jetteet tuffii wayiillee keessa arge wayita dubbiitan sirnallee miti namoota illee yeroo yaaddu tuffi moo wayiiti malee tuni yeroo hedduu akkanatti ati yagayoomi wanni akkanaa sirra raawwatamanaan jennaan obboleettitiyya sadiin rabbiitiin xallaqe malee na illee aari karaa xallaqee koo kaa aariin karaa afaan waan baatee dhiisi Afaanumaan bara afaanitu waa balleessaa. baate kaa baatu dhiisi simatu jennaan hin kolfite ay ati moo ay as keessa tanaan jette kana keessa socho'uu hin dandeettu bara tokko naan jettee beektaa irraanuu tahaftee roqaa ishiillee akkanuma godhee inshaallah isinaaf wallaa qabee kubee wata akka jijjiin jiran jedheenni adda baan. Nama kana ishee walumaan gara quban qabu gamoonni kana bitti irra jira. Kaleessa waa argu Kalee Ramadaana kanaan jaarsa kana kun yeroo quban dabarsaa jedhee bu'aatu manni jiran bakka namni yeroo hunda gadi yeroo tokko sitti dhagahama. Alhamdulillah. Amma seenaa kana wanni sitti beektaa anillee akkuma ta'e kana beektaa namni mana hin qabne mala hin qabu jedhanii amma kaleeyyuu kun ramadaana qofa soomee sahuura inshaallah manni banaa'ee nan bulchaa kootta boo waan goona waan beektu godhe waan beekun godha dheedhee dirqee naan bulchaa waa godhannee qabbanne jedhe. Musaafir amma immoo Maal biratti lulluuqatina dhuftanii? inshaallah ofuma dura lulluuqannaa yookaan asii rakkoon qabu qabu duraa hin lulluuqannaa beektaa san akka dhugee tummeessiteetti. Maal rakkoon hin jiru Sadda ammoo wanni su'aamneeti nama wiitti dhaqachuu deemna beekta waan kana alaa sunnatallaa warra suuritti. sallallahu alaihi Kanaaf ammoo nama wiitti dhaqachuu deemnaa nama san
akkaataa itti dhaqanii illee akkaataan itti dhaqanii illee walumaa galaan sila suutaan namni waa hunda jedha harkaan qabdi. Ani waan barbaadan. Goraamor kachuun beektan goraamor kan kolleen jira. Wayitii durba takka hadhaa gurguruuf deemanii takka nama jalaa badda dhadhabu mana tokko seenanii fuudhan. Akkasii goraamor kasosoo ta'uu ramadaanni sammuu kophaa ramadaana kana keessa soomuu sosoo ta'uu mana qullaa waa hedduu walumaa gala harkaan qabaa kanaaf ammoo Birrii feetaashan. birrii muktaarillee kalee waan haasa'ee ture beektaa waa'ee nama alitti dhaquu deemuu sanirraa. Achi biisanii awwaalii Awwaalii deemaare. Awwaalii ma jira beektaa awwaalii ma itti deema. Eessa deemuu? nama isiillee gaafii akka ittiin taane waan deemnuuf waan qajeelifnutti mee Ani waan itti bakka maadhiis. Mustafaanatti hin deemna nama biraa ammoo wajjin deemna. Maal akkoosoo ani isinii jiru rakkattan. Bar amma yoo laalu atillee beektaa cabaan lama waliif fayyaddi mammaa ta'utti cabaan lama waliif fayyaddi. Alhamdulillah. Atillee yoo na laalu haa kun Carraabiyyaa waa hedduu godhe. jaarsallee qabdu kun akkanuma ramadaanaa kophatti soomu jirta kun viidiyoo kalee gadhiiftillee argee akkuma nasiibaa subhaanallah illee viidiyoo kalee muktaanatti dhufee waa'ee makee kan haasa'ee wanni godhe atillee ammoo akkasuma jaarsan qabu itti gadhiif waluma subhaanallah waluma irra fakkaate illee illee tolkaa ittiin katabamte akkanuma laalee. Maa eenyu beeku kataba? Halkan mana illee salaatai yaa rabbi raa godhe. Idaa inni viidiyoo sana arge amma walumaa galatti inni afaan baafatee himatti ulfaata fakkaatee jira. Wanti inni deemuu fi wanti bakka kana dhufneef wanti nuti bakka kana dhufneef afaan ramadaana keessa deegamu waan isatti ta'uu taate walumaa galatti inni si fuudhuu barbaada. Haadha manaa fi abbaa manaa akka taatan barbaada. Kallattan koo firaankiin ramadaana keessa illee taatu firaankiin irratti dalaguu deemtanii. Amma sa'aatiin isaa meeqa? Sa'aatiin amma deemee Aduu kana keessa galee waa godhachuu deema. Sa'aatii kana keessa ramadaana wanti qabatu firaankiin. Inni illee immoo Wallahi billahi kalladda. Mucaan afaanii baafachuu dadhabnaanuma. Deessi ati mun beektu kun itti meera beekni suuratti osoo fumayyuu itti madda an bara keessatti turaatu bulchaan sirnan qabuu fi itti madda nan jala Akkanatti miti jira. Ati adii walii himaa yookaan ani ayyee dhagaye Amma kan dhugaa waan himadha waan barbaadda wal bira jirra. roga teeta dhagaye alaan beektaa kijiba feetille yeroo baay'ee dhalaa ittuma kijibuu wayya sila aramoo xiqqoo kijiba isa illee fedhu Ani kijiba hin fedhu gaara. dhagaye yaa siistama sanii siistama dubartiitu dirqama itti kijibuu qabdaa beektaa waan akkanaa sii godhe waan akkanaa maal ta'a dirqama waa jala buusuu qabda malee nama akkanatti fayyaalessa afaan qullaa dhufee kana akkana jedhu kana beektaan feeta makiinaa qaba. Karayyuu makiinaa meeqa qabna fooqii meeqa qabna ina fuudhanii homaa dhabe. amma dhuguma jirtu Amma maaliif deemtanii shi maal jettan? amma dhuguma jirtu sanii si kadhannee yoo dhabnellee kalannaa fi qurxii beeynee beektaa Anan nama isinii dhaqamu isin amma maal deemtan? amma laala sunnatilla jechuun warruma keessa yoo ati naa eeyyamte ilaalee jaalachuu barbaada. Tapha akkana imanii illee beeku nama dhiifama jechuun yookaan amma akkaataa itti Kun amma goga moolitti wanni dhaarraa baru kun hin jiru. Akkam jechuudha. Suuti wajeessa fiddan kaa'anii roomaaksii jedhan illee. Roomaansiin hin jiru haraami. Wantumaa is nama firaankii rabatan illee. Haraama guddaadha jenna irratti dalagaa jenna irratti dalagina. Firaanki kaameraan hojjetaa osoo agartu. Osoo agartu firaanki jira. Kamaatu beekaa kaan akkaanii kana godhu. Firankii miti. Amma dubbii himaa kana dhugaa maal feetu? Dubbii kana yoo na eeyyamte Jattiin dura fudhata warra kan keessan jedhanii si illee barbaadu. nama biraa barbaadu man nama biraa osoo barbaade barnee jirtu kullee nuti akkanaaf ittee kunoo kanuma akkubatti seenuu fi warraa illee wal baranna jedhe laalee beektaa naan taatu dheedhiise. Kanallee si eessa si Atammoo dhagayati warra Bakka leeydaa wallaa. keessan warra keessan illee wal beekaa beektaa abbaa keessan illee waa jechuun duratti xiqqoollee taasisarraa ati wal beeyna yoo jee fakkeenyaaf nama biraa faa qabaa nama biraattu na eeggataa nama biraa jaaladhu jira waada namaaf qabaa jiraatte laal nama tokkochatti illee nimmu itti illee dubbanne roosatti Numa galleetta. yoo itti na yaaddee waan kana deebinaati amma deebiillee deebisuun nasiima deebiillee siraan barbaanna Amma tunummaan gurra se'ateetti. ammas nutti illee dheeressinii siin jennaa waa hedduu harkaan qaballee akkuma siin jennee garuu ammoo Amma nuti deebiillee kun musaafira illee ganaa gallee. Shunkurtii gara cirree. Faxara waa hedduu jirra. Gara waa hedduu godhu. Wallaa garaana nyaata. Garaana nyaata wallaa. Nuu garaa nyaanne dhiise. Nu sadiinuu oomata kan qabnu jedhaa ka. Bakka ni jiraa miti. Ni jiraa maal jaamasa?
Mana kallitti ka dubartii mana keessa mana keessa. Ima danda'a amma amma isin rabbii jedhaatiin ani qara hamileen keenya cabdee hamilee tiyyaatillee Mustafaa ani ani amma hamileen yeroo 100 caccabdee dhumte. Amma maaltu bilee cabsaree ati amma na beektaa mi si beekaa miti si beekaa amma dhugaa jetta amma rafee itti ka'ee waan hunda dhuguma wanni kun dhugaa amma manaa baan isin bira dhufe moo zaahir isin bira jira amma. Angkat tu kerja, ini orang beri mana tu kerja. Aku anu kawan tidur di rumah Roza wallahi. Akas. Me wallahi dhuguma si deemna jedhi me si fuudhu deemna Kita mana si ma yo wan kana taphate dura rasi tinta mana mana situ dem bisa asal tak. Mana kan Ada belum aja kamu. Ati jaa amma itti tokko faa biratti jaarsan teessa awwala kana kana jette miti. Ani amma tokko faa soota wala oo sarillee kataatu taate ani amma jarjaree waan takka illee nu barbaadu. Dhugumaan waata takka illee hin qabu. Waata takka illee namaan galee hin qabu. Si galee kanaafuyyuu ani amma kaawwan isin amma naan jedhaan kuni kaameraa cufnee waa haasofne malee tapha agartee yookiin qaamtii piraankii natti fakkaata. Piraankii miti. An duraan durselle dura sibe kan dhugaa kana osoo ati heerumuu baatte durayyuu osoo ati heerumuu baatte keenya gisee andaraarte fuudhisan anoo galaaru silaa si fuudhaa ture galee nama hedduu siif akka kuulanii nama hedduu nama hiriyoota walumaa galaan garasitti illee waliin turree asitti illee walumaa galaan hunda beeka si galee garuu ammoo namni kun akka abbaan yaadu miti gabaalleen akka abbaan yaadu beektu carraallee hireellee waan garagaraati mallee beekamu hireen bakka itti namaa katabamtu beektu nuti jedha malee ammoo waan biraa Kamera waraabinsaa yaa dooraa malee nuti biraan keessa dalagaan jirru dhugaa jenne hiree namaa ta'e illee taphanne laali. Maraafuu itti ilaalaa bakka nama hin ariifadha. Haala fakkoon Hin ariifadha. Bakka lulluqqi ariifadhame. Ani galatoomii waamicha keenya irra dhiyaattu. Rakkoon qabu. Aduu nama gooti kabajamtoota hordoftoota kiyya dheeressin illee akkaataan itti himanillee akkanaa miti osoo hin ta'in bakka nuti jirrutu murteessaadha. Namni dhiituun dura waan irra ijjatu qabaachuu qaba. Yoo ammoo waan irra ijjatu qabaate olittaanee dhiitaa bira tokko. Akkasiin ammoo walumaa galaan akkuma tokko taanee nuuf kanaaf ammoo inshaallah rabbi khayrii haa godhu. Akkuma argitan jechuudha yeroo zaalleen diddeellee ariiteellee nama qabatteellee nu ariine taan du'aayitee san qofa duubaan nu hafe. Kanaaf ammoo isin dheeressinee wanni adda dhufneef kanuma. Goollamnee jirra. Akka qophii keenya gatumaraa warra loojiin turtan galatoomaa horaa bulaa du'aayii xiqqoo takka ammoo asumaan. Hin dagatinaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.